Waaqayyo Abbaan keenya, Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Balaam dubbii isaa isa yaada gadi fagoo of keessaa qabu sana jalqabee, Balaaq biyya Aaraamii na fide. Mootiin Mo'aab tulloota gara boruu irraa, kottu Yaaqoobiin anaaf abaari, kottu Israa'elitti anaaf qorrobi jedhe. Isa Waaqayyo hin abaariin attamittan abaaraa? Isa Waaqayyo itti hin qorrobiinitti attamittan itti qorroba? Ani gubbeewwan kattaa irratti isa nan arga, gaarota irras isa nan ilaala. Ilaa, saba kophaa isaa jiraatu, isa saba warra kaan keessatti of hin lakkoofne, sanyii Yaaqoob isa akka biyyoo lafaa eenyutu lakkaa'uu danda'a? Lakkoofsa ruubii Israa'elis eenyutu hima? Ani akka du'a nama qajeelaatti du'inna, dhumni koos akka kan isaatii haa ta'u jedhe. Balaaqis Balaamiin, inni ati ana irratti hojjette kun maalii? Ani diinota koo akka naaf abaartuufan si fide, ati garuu isaan eebbifte malee homaa isaan hin goone jedhe. Inni immoo deebisee, dubbii Waaqayyo afaan koo keessa kaa'e dubbachuudhaaf eeggachuun ana irra jira mitii ree? jedhe. Dubbii Balaam dubbate isa lammaffaa. Balaaq yommus Balaamiin, as iddoo kanaa warra gara daarii jiran duwwaa argita malee hunduma isaanii hin argitu. Kanaafis kottuu iddoo kan biraa lafa dhaabbattee jara argitu anaa wajjin dhaqiitii achi dhaabadhuu jara naaf abaari jedhe. Innis gubbee tulluu Fiisgaa irratti gara bakkee Zoofimitti isa geessee achitti iddoo aarsaa 7 ijaaree tokkoon tokkoon isaa irrattis tuntunnoo tokkoo fi korbeessa hoolaa tokko qalma gubamuuf hin dhiyeesse. Balaam, amma ani garasitti Waaqayyo wajjin wal argee deebi'utti ati asuma qalma keessa gubamu kana bira dhaabadhu jedhee Balaaqitti hin dubbate. Waaqayyo yommus Balaamitti mul'atee waanta inni dubbatus afaan isaa keessa kaa'ee fi gara Balaaqitti deebiitii isan sitti himuuf jedhu kana itti dubbadhu jedhe. Balaam gara Balaaq yommuu dhufe, kunoo Baalaaq gurguddoota Mo'aabii wajjin qalma isaa isa gubamu sana bira hin dhaabata ture. Balaaq yommus Waaqayyo maal dubbate jedhee Balaamin hin gaafate. Balaamis dubbii isaa isa yaada gara fagoof keessaa qabu sana dubbachuu ittuma fufee, ka'e yaa Balaaq dhaga'is, yaa ilma Zipoor na dhaggeeffadhu. Waaqayyo akka namaa miti, inni hin sobu, gaabbuudhaafis inni ilma namaa miti. Inni waanta jedhee hin godhuu ree? Waanta dubbates hin raawwatuu ree? Kunoo, ani eebbisuudhaaf abboomameera. Inni eebbiseera, ani immoo akka inni irraa deebi'u gochuu hin danda'u. Inni Yaaqoob irratti dabaa hin argine, rakkinas Israa'el irratti hin caqafne. Waaqayyo Gooftaan isaanii wajjin jira. Sagaleen mootii inni gammachiisaan isaan gidduudhaa hin dhaga'ama. Nuyi garuu ofii keenyaa kan argineef kan dhageenye himuu dhiisuu hin dandeenyu jedhan.